nama waraqaa hin qabne jedhanii guuranii akkasitti mana hidhaatti namni rakkataa jiran beekta. Amma immoo warra waraqaa qabu guuraa jiranii guyyaa 16 irraa guyyaa 3 dura jechuudha irraa jalqabe seera baafatanii sponsoruma sii ta'ee waggaatti birrii reyaala biyya kanaa 10,000 8,000 sirraa fudhatee waggaatti jechuudha gara biraa deemtee dalagatta kasiif haaromsu isa jechuudha. Isa bira dalaguudhaaf namichi toofiitti waan nyaatu hin qabu. Gaafa barbaade guyyaa guyyaan dhufee birrii 50 30 sirraa fudhatee deema. Amma akka jiru nama guuruu jalqabanii har'a bakka an dalagaa ni dalaguutti dhufanii waraanan ka hidhate waraana hidhatee nama 20 30 ganda tokko marsanii akkasitti sii karra deemu. Nama waraqaa qabu guuranii gara mana hidhaa geessaa jiru. Mootummaan Su'uudii kanaan dura namoota heeyyama jireenyaa hin qabne jechuun lammiilee kuma dhibboota lakkaa'aman hidhee manneen hidhaa garaagaraatti dararaa jira. Amma immoo namoonni heeyyama qabdan ispoonsara yookaan kafiila keessan bira malee hojjechuun dandeessan seera jedhuun duula hidhaabanii jiran. Kanaan wal qabatee haalli nageenyaa keenya nu yaaddeesseera jedhuun kanneen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii dubbise. Magaalota garaagaraa biyyattii keessatti kan hojjetan namoonni baay'een sodaa humnoota kanneeniif manaa bahuu dadhabanii rakkachaa akka jiran Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii odeeffateera. Gama birootiin kanneen manneen hidhaa keessa jiran dararaan guyyumaan guyyarraa itti hammaachuun rakkoo hamaadhaaf saaxilamaa jiraachuu himatu. Manneen hidhaa xariiqal karji dabalatee kanneen biroo keessatti eegdonni mana hidhaa humnoota biroo dabalatanii hidhamtootatti seenuun peestaalii irraa guuraa jiru. Sababa kanaan namoonni baay'een dhukkubsachaa jira kan jedhan lammiileen mana hidhaa irraa dubbifne kun haalli jiru kan durirra hammaachuu himanii dirmannaan hatattamaa akka isaan barbaachisu dhaama. Oduu jalqabaatiin aanaa giddaa ayyaanatti finxaaliyyaa Amaaraatiin namoonni ajjeefamaa manneen jiraattota gubachaa qabeenyi barbadaa'aa jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa giddaa ayyaanaa gandoota akka Haroo Ayyaanaa Dooroo fi Nageessoo keessatti haleellaa milishaa Amaaraatiin namoonni sagal ajjeefamuun manneen jiraattota lakkoofsaan 200 ol ta'an gubachuun qabeenya barbadaa'u akkasumas saamamuun himameeti jira. Guyyaa kaleessaa gurraandhala 19 bara 2022 gandoota 3 keessatti haleellaa gareen milishaa Amaaraa faannoo raawwataniin gochoonni suukaneessoon akkanaa kun raawwatamuu jiraattonni taatee kana ijaan argan bilbilaan OMN'tti himaniiti jiru. Namoonni ajjeefaman sagalan kunniin ganda Nageessoo irraa nama 5, Haroo Ayyaanaa irraa nama 4, ganda Dooroo irraa nama 2 yoo ta'u sirni awwaalcha namoota kanneenii raawwatamaa jiraachuu fi haalli naannoo sana jiru akka rifaa isaa fi addessaa ta'uu namni OMN dubbisee kun himeeti jira. Godina Harargee Bahaa aanaa gaara mul'ataa ganda qumbii keessatti hongee mudateen namaa fi beelladoonni miidhamuu jiraattonni OMN itti himan. Dhabamuu roobaatiin wal qabatee ji'oota 5 darban irraa eegalee aanaa qumbii araddaalee akka urgoo, roqaa fi kanneen biroo keessatti bonni hammaachuu re'ee fi loon akkasumas beelladoonni biroo dhumaa jiraachuutu himame. Oduma wal fakkaatuun godina Harargee lixaa gammoojjii aanaa burqaa dhiintuutti sababa hongeetiin beelladoonni danuun lubbuun darbaa jiraachuun ifoomeeti jira. Godina Gujii aanaa malkaa sodaatti waraanni murnaa biltsiginnaa jecha raawwate. Hoomaan waraana biltsiginnaa bobbaafame aanaa malkaa sodaa magaalaa sodaatti barataa kutaa 12 baratu tokko rasaasan ajjeesuu odeeffannoon OMN dhaqqabee ni mul'isa. Humni addaa poolisii Oromiyaa maqaa sakattiinsa waraana bilisummaa Oromootiin bobbaafame hawaasa hongee fi beelaan dararamaa jiru ajjeesuu fi saamuu itti fufee jira kan jedhu odeeffannoon kun gooliinsi aanaa malkaatti waraana mootummaatiin raawwatamaa jiru yoo hin dhaabbanne nageenyi aanichaa baay'ee yaaddessaa tahuu addeessa. Tigraay guutuun bilisoomu malee maristee waliigalteen taasifamu akka hin jirre TPLF beeksise. Lafa Tigraay guutumatti osoo hin bilisoomsin maristee waliigalteen sirna biltsiginnaa wajjin taasifamu akka hin jirre adda bilisummaa uummata Tigraay irra deebiin beeksiseeti jira. Dhibbana hundeeffame isaa waggaa 47ffaa kabajataa kan jiru TPLF dhimmoota waraanaa fi yaalii marii siyaasaa qaamolee adda addaatiin taasifamaa jiru ilaalchisee karaa qondaalota isaatiin ibsa kennaati jira. Ibsa kanaanis lafti Tigraay guutumatti humnoota weeraran irraa bilisoomu malee jaarsummaan taasifamu akka hin jirre miseensi koree hojii raawwachiiftuu TPLF kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaa irra deebiin mirkaneessaniiti jiru. Gama biraatiin ammoo mootummaan naannoo Amaaraa ejjennoo Walqaayit kan Amaaraati jedhu naannolee biroo amansiisuuf keessaan duula bal'aa taasisaa jira jedhameeti jira. Koree dhimma eenyummaa Walqaayit jechuun socho'aa kan turan Koloneel Dammaqaa Zawuduu dabalatee miseensonni korichaa biroon tibba kanam ergamuma wal fakkaatu Finfinnee akka jiran maddeen oduu naannichaa gabaasaati jiru. Walqaayit ilaalchisee sirna biltsiginnaa keessatti garaagarummaa yaadaa dhalates dibdee keessoo paartichatti hammaataa dhufe caalattuu balarra buusuu danda'a jedhamee dabballoota sirnichaa biraatti sodaatamaati jira.
Oduu maddeen alaa irraa arganneen haliillaa Somaaliyaatti raawwateen namoonni 10 ajjeefamuun gabaafame. Somaaliyaa magaalaa Beledweyne hoteela qondaalonni mootummaa keessaa nyaatan keessatti haleellaa bombii raawwateen kaadhimamaa paarlaamaa tokko dabalatee namoonni 10 ajjeefamu ajaansa France Press gabaaseeti jira. Haleellaan kun kan raawwate osoo biyyattiin filannoo geggeessuuf qophii irra jirtu. Hawaasa Oromoo dabalatee lammiileen Itoophiyaa biyya Suudi Arabiyaa keessa jiraatan irratti duulli hidhaa bifa haaraan gaggeeffamaa jiraachuun dhagahame. Namoonni waraqaa heeyyama jireenyaa biyya sanaa of harkaa qaban kanneen kanaan dura nagaan hojjetachaa jiraatan guyyaa 3 dabran kanarraa eegalee mootummaan biyyattii waraana heddumminaan bobbaasuun hidhaatti guuraa jiraachuu dhalattoonni Oromoo garas jiraatan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan.